Ijoo oduulee keenya guyyaa har'aatiin finxaaleeyyiin faannoo tarkaanfii tibbana godina Wallagga Bahaatti poolisootaa fi milishoota Oromiyaatiin biratti fudhatamee faaloo ba'uuf humna dabalataa Goojjamee gara aanaa Kiramuu galchaa akka jiran dhaga'ame. Oduu keenyaatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo abbootii alangaa ji'a darbee Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti butaman duuba kan ture hidhattoota isaa ta'uu amaneen. Oduu keenya xumuraatiin poolisootaa fi milishoota Oromiyaa aantummaa fi hiikoo qabu uummataa qaban godina Wallagga Bahaatti wareegama kaffalanii uummata isaaniitiif dhaabbatan kabajatu malaaf jechuun jiraatan dubbataniin gabaasa guutuu dhageessu. Alaabaan isaanii nagaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niwus oduu guyyaa irraa qaban dhufee nufaana tola feeraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo tarkaanfii tibbana godina Wallagga Bahaatti poolisootaa fi milishoota Oromiyaatiin irratti fudhatamee faaloo ba'uuf humna dabalataa Goojjam irraa gara aanaa Kiramuu galchaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni yaada Oromiyaa Niwus miidiyaaf kennaniin halkan dawoo godhatanii laga Abbayyaa ce'anii gara aanaa Kiramuutti namaa akka turan himaniiru. Humnoonni kun aanaa Kiramuu ganda Baagiin jedhamu qubatanii haleellaaf of qopheessaa akka turan jiraattonni dubbataniiru. Bulchiinsi aanaa Kiramuu immoo aantummaa faannoof qaba jedhanii jiraattonni ni komatu jedhame. Aanaa Kiramuutti miseensonni maatii hooggantoota aanichaa hedduu hooggansa faannoo ta'anii uummata buqqaasaa akka jiran jiraattonni ragaa waliin ni dubbatu. Caasaan aanaa fi faannoon bosona jiru walumaa keessa jiru jechuun jiraattonni komii isaanii dhiyeeffachaa jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo laga Abbayyaa ce'anii yeroo haaloo bahiinsaaf ganda Baagiin iddoo addaa Ofcii jedhamutti walitti qabaman caasaan aanaa utuma beekuu callisee akka ta'aa jiru jiraattonni simaniiru. Humna laga Abbayyaa ce'ee dhufe irratti tarkaanfiin saffisaan yoo hin fudhatamne miidhaa guddaa uummata nagaa irraan ga'u akka deeman jiraattonni dubbataniiru. Kana malees caasaan hooggansaa aanaa Kiramuu irratti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu jiraattonni mootummaa naannoo Oromiyaa gaafataniiru. Eegumsi karaa humnoonni finxaaleeyyii ce'anii dhufan irratti taasifamu jabaachuu akka qabus dhaamaniiru. Oduu keenyatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo abbootii alangaa 4 ji'a darbe Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti butaman duuba kan ture hidhattoota isaa ta'uu amane. Abbootiin alangaa Oromiyaa 4 konkolaachisaa waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 17 ji'a 3/2018 magaalaa Jimmaa irraa ka'uun gara magaalaa Naqamteetti osoo imalaa jiranii aanaa Jimmaa Arjoo keessatti butamanii ture. Akkuma hidhattootaan butamaniin abbaan alangaa tokko Naggasaa Kabbadaa jedhaman dhukaasaa ture gidduutti ajjeefamaniiru. Abbaan alangaa biraa obbo Admaasuu Laggaas jedhaman ammoo rasaasaan dhaabanii lubbuun ooluun guyyoota booda argamanii yaalarra turuu BBC'n gabaasee ture. Gorsaa ajajaa olaanaa BBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa abbootii alangaa kunneen kan bute hidhattoota isaanii ta'uu BBC'tti himaniiru. Abbootiin alangaa qaamuma mootummaati kan jedhan obbo Jireenyaan sababa itti qaamanii simaniiru. Abbootiin alangaa qaama mootummaati qaamolee mootummaa sadan seera tuman seera hiikanii fi seera raawwachiisan keessa abbootiin alangaa isa seera raawwachiisuuf gargaaruudha kan jedhaniiru. Gama keenyaan eeruu nu gaheetu jira. Gaafa eeruu argannu qaama nu miidhuu dhufe moo qaama hojii uummataa hojjetu kan jedhu adda baafachuun dirqama ta'a. Kanaaf jecha to'atamanii ture jechuun obbo Jireenyaan dubbataniiru. Guyyuma abbootiin alangaa hidhattootaan butaman sana abbaan alangaa tokko Naggasaa Kabbadaa jedhamu dhukaasaa ture gidduutti ajjeefamuun sirni awwaalchaa isaanii naannoo dhaloota isaanii godina Shawaa Kaabatti raawwateera. Obbo Jireenyaan erga hidhattoonni WBO abbootii alangaa kanneen butanii humni nageenyaa mootummaa harkaa baafanna jedhanii dhukaasaa bananii ture jedhaniiru. Meeshaa waraanaa gurguddaatu dhukaafamaa ture yeroo sana ajjeefamee jedhaniiru. BBC'n eeruun abbootii alangaa kunneen ilaalchiisaan isaan dhaqqabe maali jedhee obbo Jireenyaa gaafateera. Obbo Jireenyaan ammaaf waa'ee isaa keessa galuu hin barbaadu jechuun waan bal'aadha jechuun kallattiin deebisuu irraa qusataniiru. Qaama yeroo kana kennees hin ibsine. Konkolaachisaan abbootii alangaa kanneenii guyyuma sana harkaa bahuun gara magaalaa Naqamteetti galee ture. Abbootiin alangaa siyaasa keessa hin jiran seera kabachiisuu fi hojiirra oolchuu uummataa tajaajiluun malee miseensa paartii tokkos miti. Maaliif gochaan kun isaan irratti raawwate isa jedhuuf mootummaan yeroo adda addaa qaamolee garaagaraa uummata keessa bobbaasan nuyi eeruu qabnaaf to'annee jedhaniiru. Abbootiin alangaa lama obbo Addisuu Massalaa fi dargaggoo Ergaa Lammitikuu guyyoota 9 harka hidhattootaa turuun gadhiifamaniiru. Isaanis erga harka hidhattootaatti ba'an booda BBC akka himanitti hidhattoota WBO 7 ta'antu isaan to'achuun ibsaniiru. Namoonni lama isaan waliin turan keessaa obbo Naggasaan ajjeefamuu osoo harka hidhattootaa jiranii dhaga'uu himuun kan obbo Addisuu Laggas ammoo hin mirkaneessine jedhanii ture. Garuu dhukaasatu hidhattoota WBO fi humnoota nageenyaa mootummaa birmachuun harkaan baasuuf yaalan gidduutti gaggeeffamaa ture jedhaniiru. As gidduutti rukutamuu hin hafne jedhaniiru. Abbootiin alangaa lameen erga guyyaa 9 booda harka hidhattootaa turanii miidhaan uumaa osoo isaan irra hin gahin qabeenya isaanii harkaa fuudhanis deebisanii akka gadhiisanii himaniiru.
Ergasii Shawaa Kibba Lixaatti abbaan alangaa biraa qaroo dhabeessa ta'ee hidhattootaan butamuun boodarra gadhiifameera. Obbo Jireenyaan dhimma kana akka quba hin qabnee fi fuulduratti qoratanii BBC'tti akka himanis dubbatanii oduu keenya xumuraatiin poolisoota fi milishoota Oromiyaa intumaa fi quuqama uummataa qaban godina Wallagga Bahaatti wareegama kanfalanii uummata isaanii dhaabbataniif kabajatu maraaf jechuun jiraattonni dubbatanii jiraattonni yaada Oromiyaa miidiyaa niwusiif kennaniin poolisoonni Oromiyaa tibbanaa wareegama qaalii kanfalanii humnoota finxaalessaa faannoo waraanaa jiru jedhaniiru. Wal waraansa poolisoonni fi milishoonni Oromiyaa quuqama sabaa qaban humnoota faannoo waliin godhaa jiran keessatti hanga lubbuu ofii wareegama kanfaluu ga'uu isaanii jiraattonni ijaan argan dubbataniiru. Warra aantummaa uummataa waliin dhaabbate kanaaf kabaja guddaatu malaa jiraniiru. Opereeshiniin faannoo irratti jalqabame jabaatee akka itti fufuu qabus gaafataniiru. Nageenya uummataa waaraan mirkaneessuuf garuu hojii guddaatu hafaa kan jedhan jiraattonni wareegamni poolisootaa fi milishoota nageenya uummataa mirkaneessuuf garuu hojii guddaatu hafaa kan jedhan jiraattonni wareegamni poolisootaa fi milishoota nageenya uummataa mirkaneessuuf kaffalaa jiranii guddaa akka ta'es warra magaalaa keessa taa'ee humna finxaalessa faannoo dhiyeessiidhaan deeggaran irratti tarkaanfiin akka fudhatamu humnoonni faannoo dabalataan laga Abbayyaa gama as ce'uuf yaalaa waan jiraniif eegumsa naannawaa daangaa akka cimsu caasaa mootummaa fi godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa fi aanaalee faannoo waliin hidhata tolfatee hojjetu akka qulqulleessu jiraattonni cimsanii gaafataniiru. Hooggansa raayyaa ittisa biyyaa naannichaatti bobba'ee irratti jijjiiramni akka taasifamu kan gaafatan jiraattonni warreen akka Shaambal Tashaagar Koloneel Ayishashuun jedhaman fa'aa golgaa raayyaa ittisa biyyaa uffatanii faannoo waliin hojjetaa naannicha akka kaasu gaafataniiru. Kana malees bakkoota sakatta'amanii qulqulleeffamanitti uummata poolisii milishaa hidhachiisanii gurmeessanii bifa qindaa'een naannawaa isaanii akka tiksan gochuuf dhiyeessaa jiraniiru. Tattaaffii uummanni of tiksuuf godhu uummanni biyya keessaa fi alaa bakkoota garaagaraa jiru kallattii garaagaraan akka ta'u tumsus jiraattonni yaamicha dhiyeessaniiru. Qe'een keenya irratti wareegamaa jirru qe'ee keenya qofa osoo hin taane qe'ee Oromoo maraa ta'uun hubatamuu qabas jedhaniiru. Maaliif jennaan Oromoon Oromiyaa walitti qaba jedhee yaada Oromiyaa niwus miidiyaaf kennameen ibsameera.